Qabne dhiyaannee jira duwwan sa'aatii kanaan Abrahaam Birootu isinitti hima. Boordiin filannoo biyyaalessaa asxaasaa haaraa ifa taasisee jira. Boordichi asxaasaa ifa kan taasise walgahii qaamolee dhimmichi ilaalu wajjin taa'e irratti. Dura teessuun boordii filannoo biyyaalessaa Birtukaan Miidhagsaa boordichi hojii fooyya'insa garaagaraa hojjetaa turuu himaniitti jiran. Filannoon baranaa nagaa bilisa diimokiraatawaa fi akka qabeessa ta'e akka xumuramu qaamoleen marti gahee gama isaanii ba'uu akka qaban waltajjii kanarratti hubachiifameeti jira. Paartileen siyaasaa gama isaaniitiin mootummaan hojii keenya irratti danqaa ta'aa jira jechuun gaafatan. Mootummaan gochaa danqaa bakkeewwan garaagaraatti raawwatu yoo hin dhaabne filannoo diimokiraataa fi nagaa adeemsisuuf rakkisaa ta'aa jiranii jiru. Boordichi dhimmicha irratti mootummaa waliin akka mari'atu himeetu jira jechuun kan gabaase Dajanee Guutamaati. Paartileen morkattoota Bilisummaa Oromoo fi KFO'n miseensonni fi deeggartooti keenya jumlaan nu jalaa hidhamaa jiru jechaa jiru. Ragaa guutuu hidhamtootaa yoo kan boordii filannoo biyyaalessaatti dhiyeessan ta'e mootummaa faana ni mari'annaa jedhe boordiin filannoo biyyaalessaa gama isaatiin. Dhimma hidhaa jumlaa dhiyoo tana jedhu irratti heerumsi barreeffamaan nu bira ga'ee hin jiru jedha boordichi. Miseensa boordii filannoo biyyaalessaa kan ta'an Dr. Abarraa Dagafaa dhimma kanarratti dubbisnee jirra yaada isaanii akka ta'an dhiyaate. Maqaan koo Irraa Dagafaati. Miseensa boordii filannoo biyyaalessaati. Galatooma paartileen morkattoota dhiyoo kana keessumaa Oromiyaa keessatti miseensonnii fi deeggartoonni paartilee keenyaa hedduun jumlaan hidhamaa jira jedhanii dhimma kana boordii filannoo yeroo irra deddeebiin beeksisaa turre faladhamne jedhan dhimma kanarratti boordiin filannoo biyyaalessaa maal hojjetaa jira? Miseensonni paartilee galmaa'anii jiranii yeroo adda addaatti gaaffiin akkasii hin ka'a garuu gaaffiin kun barreeffamaan eessatti kun ta'ee eenyutu kana godhee jedhanii namoota qabaman sana yookiin immoo namoota hidhaman sana yookiin immoo namoota dhabaman sana galmeessanii waraqaa irratti barreessanii ragaa wajjin yoo nu dhiyeessanii gaaffii kanan keessumsiifna kanaan duras iddoo adda addaatti wanta akkasii gaaffiin akkasii ka'ee kan nuti boordiin kun gaafatee komishiinaroota poolisii gaafatee akka inni sirraa'u godhe jira. Fakkeenyaaf kan nuti adda bilisummaa Oromoo galmii al tokko gaafatanii galma mileenemii gaafatanii diddaa wayii ture isa durata teessuun boordii kanaa haasofsiiftee warreen ilaalu akka isaan achitti dhimma isaanii raawwatan ta'eera. Dhiyeenya kana Beenishaangulii gaaffiin akkasii ka'ee yeroo dhiyaatuuf waan akkasiitu ta'edhaan yeroo qabatamaa dhiyeessaniif warri sun gaafatamanii akka isaan gadhiifaman kan ta'an jiru. Kanaafuu kan inni barbaadumaadha. Paartiin suni abaluu miseensa keenya kan ta'e abaluu lafa akkasiitti guyyaa akkasii wanta akkasii irra ga'eera yookiin immoo abaluun nama akkasii jedhamuun itti gaafatamummaa isaa caqasanii yoo nuuf dhiyeessanii wanta kana keessummeessinee abbaan ilaalu wajjin haasofnee wanti sun maadha namichi kun akka attamii hojjete yoo yakka qabatamaa inni hojjete kan isaan lafa kaa'an jiraate dhimmi akkaati. Isa asitti garuu homaa kaanii namni qabamee ofumaa hidhamee jiru inni jiraate akka isaan gadhiisifamanii abbaan ilaalu wajjin haasofnee gadhiisisaa turre ammas hin goona gara fuulduraatti. Kanaaf heerumsi sin bira ga'een jiru jechuu jidduu kan dhiyoo kana karaa Koongireesii Federaala Oromoo fi adda bilisummaa Oromoo. Ani karaa yaadadhu gaaf tokko afaanii kaanaanii lafa walgahii tokkotti miseensi KFO kana barreeffamaan nu dhiyeessaa dhiyeenyatti jedhame akka itti himame beeka. Utuma teenyu garuu wanti sun barreessanii asiin gahaniiru isa jedhu quban qabama. As gaheera ta'uu danda'a garuu nutti dhiyaate kan irratti tarkaanfii akkasii fudhanna maal fudhanna kan jedhu nu biraan geenye akka boordiitti jechuukooti. Galatooma Dooktor. Okay, thank you. Godina Shawaa Lixaa Aanaa Callee fi godina Shawaa Kaabaa Aanaa Dagameetti qeerroowwan adamfamanii hidhamaa jiru jedhu jiraattonni. Jiraattonni OMN fi yaada isaanii kennan mootummaan gochaa akka kanarraa of qusachuu qabaa jedhanii jiru. Shamsiyaa Nashuu gara lamaanitu bilbiluudhaan yaada isaanii qindeessite. Baay'inaan kan irratti xiyyeeffatan Aanaa Dagamee hanga Ayyanaa hanga Kaleetti jechuudha gara nama 21 ta'an hidhame. Kaleessas immoo
ana warra jaarsolaa gara nama 5 hidhamee jira jechuudha. Mee eenyutu hidha amma yeroo hidhaan kun raawwatamu qaama akkamiitiin hidhaan kun kan gaggeeffamaa jiru? Yaa qaama poolisiiti qaama poolisiiti. Mee maaliif hidha mootummaan? Sababni isaan itti hidhamanis miseensuma baay'inaan yoo gartuu hojjettoota mootummaa barsiisota daldaltoota qonnaan bulaadha barataadha. Jarreen kun miseensa abaawwatis warra koree keessattuu ana dagamirratti warra koree keessa jiran akka mindaa mangistuu fa'aa akka Taganee fa'aa hojjettoota barattoota akka barsiisaa Darajjee Nugusee fa'aa kun itiyuu hojjettoota kun barattoota jechuudha. Miseensa abaawoo kun miseensa kaafaa'oodha. Jarri kun qora qalbii cabsuu wantoonni akka inni sodaachisuun kun filannoolee akka irraa qusatu godha jechuudha. Mee fedhii uummataa haala kanaan hidhaadhaan ukkaamsuun hin danda'ama, dhabamsiisuun hin danda'ama? Tole inni guddaa maaliif dimokiraasiin hin babal'ifnaa haala uummataa ta'uu qabsoon asiin geenye kana gara bilisummaa siyaasa dinagdee hawaasummaa rakkoo hundumaa hin furra jennee haga deemnutti hidhuun kun falan ta'u dirree dimokiraasii asiin miidiyaadhaan waltajjii garaagaraa irratti dirree dimokiraasii bal'ina jechaa asiin immoo jalaa hidhuun kun falan ta'u. Godina Shawaa Lixaa magaalaa Geedoo keessa. Eenyu isiniin jedhu? Ani maqaan nama Jaarraa Shallamaan jedhama. Rakkoon aanaa keessan deddeebi'ee mul'ataa jiru yeroo ammaa jiru maali? Yaa rakkoon aanaa keessatti mul'atu karaa ganda akka uummanni waraqaa eenyummaa qeerroo fudhatee filannoo hin gaggeessine lammaffaa immoo ijoollee hidhaa jiru amma ijoollee kaafaa'oo fi abaa'oo paartii abaa'oo fi kaafaa'oo deeggaran hidhaa jiru. Mee qaamni namoota kanneen hidhaa jiru qaama akkamiiti? Qaamni hidhaa jiru qaama poolisiiti. Hanga ammaatti namoonni meeqa hidhamaniiru? Ammaatti namoota 8 hidhame warri kaan immoo barbaadamaa jiru. Maaliif hidhu? Maaliif hidhu? Isaan kan hidhaniif sababuma filannoo irratti lalaalchisee engadda baakoo irratti walgahii wayiitu kan abaa'oon jedhe. Jilli abaa'oo dhufee ture ijoolleen aanaa keenyarraa kan abaa'oo deeggaran achi dhaqanii ture jila abaa'oo deeggaruudhaaf. Mootummaan akka nu baree waan kana akka dippilii gadi fageenyaan qorate furmaata nu kennuu barbaadna. Akka ijoolleen hidhamanis gadi lakkifaman. Dhimma hidhaa naannoo Oromiyaatti jumlaan raawwatamaa jiru jedhame irratti Komishinii Poolisii Oromiyaa Araarsaa Mardaasaa dubbisuuf guyyoota muraasa dura bilbilee fi jennaan guyyaa itti aanu akka yaada nuuf kennan nutti himanii turan. Ergasii irra deddeebinee bilbila moobaayilii isaaniitti bilbilee bilbila keenya hin kaasan. Godina Shawaa Lixaa aanaa Baakkoo Tibbeetti jiraattonni filannoof qophaa'aa jirraa jedhan. Jiraattonni MNF yaada isaanii kennan bakka tokko tokkotti waraqaa eenyummaa argachuu irratti gufuutu nu mudataa jira jedhanii jiru. Bulchiinsi aanichaa gama isaatiin waraqaan eenyummaa kennamaa akka jiru himaa Beenyaa Shiramuu dabarta qindeessee jira. Jiraattonni godina Shawaa Lixaa aanaa Baakkoo Tibbee filannoo bara kana geggeeffamuun paartii bakka isaan bu'u filachuuf karaa gurmaa'een qophii barbaachisu taasisaa jirraa jedhanii. Haa ta'u malee waraqaa eenyummeessaa argachuu irratti karaa bulchiinsa aanichaa danqaaleen tokko tokko akka isaan qunnamaa jiruu fi doorsisaa fi sodaachisuun illee akka isaan irra gahaa jiru jiraattota aanichaa gidduudhaa kanneen Oromiyaa miidiyaa neetwoorkiif yaada isaanii kennan ni dubbatu. Filannoon kun uummata Oromoo fi murteessaadha. Murteessaa qofa iyyuu otoo hin taane uummanni Oromoo bara mirga isaa gonfachuuf harka galfachuuf kallattii danda'ameen itti qophaa'aa jira. Filannoo irratti immoo haala gaariin haala naamusa qabuun eenyuun akka filachuu dandeenyu eenyu akka nu bulchuu qabu akkamitti immoo akka filannu naamusaan illee ijoollota wajjin qeerroon foolleen haala gaariidhaan wal gorsaa jirra. Harka wal qabannee qophaa'aa jirra. Sanatti aanee gufuun tokko tokko haa jiraatu malee waraqaa eenyummaa fudhatee waraqaa gandarraa fudhatee qophii filannoof uf qopheessaa akka jirudha. Uummanni qophii gochaatti jira. Waraqaa eenyummaa illee akka inni of harka gashatu dargaggoonni gochaa jiru. Garuu karaa mootummaa dhiibbaan tokko tokko jiraatu malee dhiibbaa kana deebisuudhaaf qeerroon magaalaa hojii isaa itti fufee jira. Ganda tokko tokko irratti wanti nu qunnamu jira. Waraqaan eenyummaa dhumeera waan tokko tokko hin jira. Sanuma irra immoo darbee akkaataatti qeerroon keenya fudhataa jiru quba qabna. Waraqaa eenyummaa waan hunduma fixatee dhufee erga fidatee dhufeeti chaappaa itti rukutanii baasuudhaaf baay'ee rakkachaa jira. Sa'aatii 3-4 dhaabbata. Keessummeessaa gaariin hin jiru achi jechuudha. Komaandii poostii sinirra keenya nuun jedhanii
wanti nu doorsisamu jira. Waa tokko afaan keessan hin dubbatina yoo dubbattan isin qabna waan jedhu doorsisni adda addaan ni mul'ata. Komii jiraattonni aanichaa gama waraqaa eenyummeessaa argachuutiin qabanii fi nageenya isaaniif sodaa qaban ilaalchisee kaasan bulchaa bulchiinsa aanaa Baakkoo Tibbee kan ta'an obbo Warqiisaa Luuccessaa bilbilaan gaafanneen akkas jechuudhaan nuuf deebisanii. Komii gama waraqaa eenyummaatiin akka aanaa keessan irratti ka'u wanni sun dhugaadhaa. Dargaggoonnis namoonni baay'eenis waraqaan eenyummaa argataa hin jirru dhumeera nuun jedhu nuun keessummeessanii jedhu si maal jettume? Komii kana takkitti nam tokkos dhufee nan gaafanne hin jirus komiin akkasii. Nuti immoo waraqaan eenyummaa akka malee kennamaa jira. Seera malee kennamaa jiraatti beekna malee. Ani nama waraqaa eenyummaan dhabe ammayyaatti jedhee na bira dhufe tarii ani bira dhaqeen akkas naan jedhe namni yoo jiraate haa dhufu. Komiin akkasii illee hin jiru na biratti nageenyu jechuudha. Caasaa keessan gandarra jiranii waliin wal qabatee dhimma kana hubannoo qabdu isin maaltu jira achi komiin gama kanaan jiru? Wanni caasaa biratti hojjetame komii ta'u immideetu nu bira dhufaa jechuudha. Nullee waan komii ta'u sana immoo komii uummataa sana dhageenye immoo caasaa keenyaatiif deebii kennine wanni akkasii maalinni waan jedhu sana wal gaafachaa deemna waan ta'eef kana hin dhageenye jechuu kooti. Malee waraqaan eenyummaa nama kamiifiyyuu laatamaa jiraadha? Kennamaa jira bakka sodaachisuunis hin jiru amma biyyi kun biyya dimokiraasiin dagaage asitti akka barbaadan ta'uun iyyuu jira amma iddoo kanatti gaane amma hin beekutti dargaggeessa sodaachifames hin argine illee dargaggoota gidduu mana oola hin argine ni sodaachisuu jiru. Manni murtii olaanaa godina Harargee bahaa qaamolee nageenyaa mootummaa sadi aanaa Guraawwatti qeerroo dursaa Ukash jedhamu ajjeesan irratti adabbii umurii guutuu murteesse. Jiraattonni OMN fi yaada isaanii kennan qaamolee nageenyaa mootummaa kanarraa barachuu qabu jedhanii jiru. Udii Musaachuma gabaasa dabataan ergee jira. Himatamtoonni yakkaan himataman kunniin gaafa guyyaa 23/12 bara 2010 halkan keessaa naannoo sa'a 7 cinatti qeerroo dursaa Ukash godina Harargee bahaa aanaa Guraawwatti ajjeesuudhaan kan himataman yeroo ta'u manni murtii godina Harargee bahaa dhaddacha gaafa guyyaa 29/5/2012 adeemsisee ooleen himatamtoota sadenuu hidhaa cimaa umrii guutuutiin adabuun dhagahameeti jira. Qeerroo dursaa Ukash irratti gosa qaamonni yakka raawwatan kun halkanirraa sa'aa 6tti kurfaaxallee irraa osoo gara Guraawwaatti deemaa jiranuu isaa dhaabbatee jiru. Dhugaatatti baranii gochina gara jabeenyaa suuqannee isaa hawaasa biratti illee balaaleffatamaa fi jibbamaa qeerroo kanarratti raawwatanii jechuun halkanirraa sa'aatii 6 nama sadii tokkoffaa irratti Taajimmaadoo Ahmad Jaamaa. Taajimmaadon nama ajaja waraanaa ture yeroo dheeraadhaaf qabsoo Oromoo keessatti illee uummata asirratti bara 2006 kaasee uummata gaara mul'ataa kanarratti deddeebi'aa haalota jijjiirrachaa uummata miidhaa ture. Kan lammaffaa immoo Konistaabil Adam Abdoo Muummee Jaamaa. Kan sadaffaallee akkasumatti nama Konistaabil Afnaa Qaamaliyoon Hindaashaw jedhamu namoonni kun baay'inaan namoota gartee bara dheeraadhaaf uummata gabroomsaa turanii jechuudha qaamonni nageenyaa kun. Murtiin amma irra darbe gocha gara jabeenya isaanii yeroo san gartee shufeera isaan bira turellee nama saniloo abdii jedhamu. Akka isa hin fuune dirqisiisanii achiis irratti jedhaman jechuudha. Dhorkan wajjin laalamee gara jabeenya isaanii isaa akkasitti gangalatu san dhiifamee deemamu wal qabsiisanii murtee umrii guutuu isaan hundarratti dabarsanii jechuudha. Jiraattonni Harargee bahaa aanaa Guraawaa adabbii mana murtii godina Harargee bahaatiin kenname kun adabbii barsiisaa ta'us dubbataniiti jiru. Abdii namatti hoora. Namni nama jireessee qaama kamiyyuu ta'e akka galeessaatti ta'uu hin danda'u yaada jiru san qollee taasisu abdii namatti hooraa jechuudha. Qaama nageenyaati wanti hin dhaabu akka galeessaa akkam ta'in akka ta'us jijjiiramni kun kan qeerroo Oromootiin dhufeef amma qeerroon irratti du'uu kan hin qabneef ammallee jira wantoonni gocha kanarraa of qusachuun isaaniifillee barbaachisaadha. Qaamni nageenyaa fi caasaaleen poolisii murtii kenname kanarraa barachuu akka qabanis dhaamameeti jira. Oduu keenya xumuraatiin baankiin hojii gamtaa Oromiyaa qonnaan bultoota dinagdeedhaan guddisuuf hojii gara fuulduraatti hojjetu keessatti al ergitoonni akka deeggaran gaafate. Baankiin kun al ergitoota hojii kanaan duraa keessatti qooda olaanaa gumaachan badhaasee jira. Maammad Siraaj gabaasa dabata qopheesse. Wallagga, West Wallagga, Jimma Zone.
Baankiin hojii gamtaa Oromiyaa qabeenya horateen baankiilee dhuunfaa keessaa sadarkaa sadaffaarra jira. Baankiin kun hanga ammaatti qabeenya qarshii biiliyoona 50 kan horate yoo ta'u, baay'ina maamiltootaatiin sadarkaa duraarra jira. Baankiin kun alergitoota rakkoo hojiin kun qabu hedduu keessa dabruun hojii guddaa hojjetan magaalaa guddittii Oromiyaa Finfinneetti badhaasee jira. Pireezidaantiin Baankii Hojii Gamtaa Oromiyaa Darribee Asfaaw hojii alergitoonni hojjetaniif galatoonfatanii sharafa alaa guddisuuf hojii baankiin kun gara fuulduraatti hojjetu keessatti akka cinaa dhaabbatan gaafatanii jiran. አብራችሁን በመዝለቃችሁ ለእናንተ ያለንን አክብሮት rakkoo baankiin keenya dabarsee isin warri alergu waan waliin dabarsaniif kabaja isiniif qabna. Kennaa galataa isiniif malu qabaachuu baannus waltajjii kana maqaa keessaniin moggaasnee jirra. Gara fuulduraattis qonnaan bultoota jajjabeessuudhaan sharafa alaa guddisuu keessatti akkan waliin hojjettan isin gaafanna. በቀጣይ ጊዜያትም የውጭ ምርቶች አምራች የሆነውን ሰፊውን አርሶ አደር በማበረታታት ሙለታ ባንኪን ኩን bara 2025tti baankiilee dhuunfaa keessaa tokkoffaa ta'uuf qabu milkeessuuf mootummaan naannoo Oromiyaa akka deeggaru sadarkaa pireezidaantii itti aanaatti hoogganaan damee hawaasummaa Oromiyaa Addisuu Araggaa himanii jiran. Baankiin kun waa'ee faayinaansii qofa miti. Uummata Oromootiif mallattoo injifannooti. Mootummaan dhaabbileen faayinaansii akka baankii kanaa qonnaan bulaan ijaaramee akkasumas immoo abbootiin qabeenyaa harka keessanii misooma irratti harka wal qabannee yoo deemnedha mul'ata kana milkeessuu kan dandeenyu jechuudha. Kanaaf kana milkeessuudhaaf qormaata isin keessa dabartan rakkina isin keessa bahaa dhuftan bu'aa bayii isin keessa dabartan yaada keessa galchuudhaan hojii gurguddaa hojjetaa jirra. Sagantaa badhaasaa kanarratti hundeessaa baankii kanaa Hayilee Gabree dabalatee qondaaltota mootummaatii fi keessummoonni garaagaraa hirmaatanii jiran. Daawwattoota yemen oduuwwan sa'aatii kanaaf qaban goolabnee jirra. Qophiileen keenya itti fufuu daawwadhaa.